Aye. Yooyyaa ammaas yooyyaa ilmaan ayyaa bakka jettan marattuu nageenya keenya akka waaqaa akka oromummaadhaa akka walirraa amantii sanaa dhaqqabu warra sanii bareef akkam nu bultan nagaa nu bultanii sanii jennaa warra sanii dhihellee akkam ooltan salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ashabaar ka fuune
Nooru qaribu anaa dhufu welcome to Shabboo Media. Sagantaa teenyarraa sagantaa addaatii maybii walitti dhaabnellee itti fufuun keenya malaa abbaa malkaatii fi egaa yoo rabbiin nuuf fadhee beektee dirmachuu harkannee qaamni birallee fadhii qabaatanii irratti hirmaachuu barbaadan dhimma kanarratti har'aa abbaa malkaatiin jalqabne fuuldurallee gaa namoonni birallee irratti hirmaachuu dandeessanii dhimmi irratti walitti dhufnee fi waa'ee beektee mootummaa naannoo Harariidhaatii fi waan Oromiyaa fi Oromoo mootummaa federaalaa akkasumatti illee kontekstii federeeshinaa keessatti seenaa naannoonni kun qabu hundeeffama isarraa isanii jalqabuu barbaadne jechuudha. Maaliif hoggaadde rakkoo lafa babal'ifannaatii fi akkasumatti illee babal'ifannaa eenyummaadhaa deemaa jirtu san achirraa jalqaburra hundi irraa jalqabnee naannoonni kun akkamitti uumame kan jiru galmee seenarraa abbaa malkaa wajjin bal'inaan mari'annee akkasumatti feeziidhaan taarraatti keessa bobboosaa ayyaanaan waliin turaa isaniin jenna. Gaawwanni dursaa silaa ogaa keessummaa keenya simachuudha. Abbaa malkaadhaa dhiyaadhu uummata Oromoo nagaa wal gaafadhaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan akkam ooltan akkuma biyya keessa jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa ta'u. Isinillee warri Shabboo Miidiyaa dhimma hedduu barbaachisaa ta'e kanarratti mari'achuuf naaf heeruu keessanii fi guddoo galatooma. Galatooma nullee egaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nullee afeerraa teenya nu jalaa awwaattanii yeroo teessan aasaa gootanii ummata keessa kasagalee qabneef sagalee ta'uudhaaf hemuu keessaniif hedduu galatooma isanii jenna. Ilmaan ayyaa nu waliin turaa gara kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa seenna. Mee waa hedduun na dhibe jechuudha waan na dhibe keessa foormulummaan federeeshinii Itoophiyaa sanuutti ijaarameefiifu federeeshina silaa beetee odoo maajoritiin jaatte akka ammaa kanatti ijaaramu jechuudha. Odoo Oromoon amma jaaraa jaanii carraa san Oromoon qabaattee ofitti amantee federeeshina Itoophiyaa baanantan odoo jaaraa jaaniini bifa arraa beetee wayyaaneen jaarteera addana fakkaata. Mee jechuu dandeenya mata Harariitiin dhufa jalqabu barraahu uumamni beetee federeeshinaa ammaa kun jalqabu barraahu rakkoodhaa maaliif nama maayinoritiidhaa jaare minority keessa promote godhe akka malee Oromoo miidhee jechuu dandeenya ajandaa beektee lafa saamuudhaa eenyummaa saamuudhaa kaabarraa ilaa kibbatti arra baharraa ilaa dhihatti fudhannee nama hundaanuu waliin nu buusaa jira uumamni federeeshinaa kuni laata maddi rakkoodhaatu sirna federaalummaa odoon taane sirni federaalummaa kun minoritiidhaan jaaramuudhaaf yaalamuudhaa jettee ni amantaa jechuudha abbaa malkaa. Galatoomii gaammee waa lamaatu jira. Gaafa jaaramu magaalaa Harariin jiraachaa ture. Ganda 14 fi Shankoor jiraachaa ture. Naannoo sanin ture jechaa kiyyaa waan deemaa jiru kana nan beekaa narratti taate achitti. Hoggaa san namni wanni kun miidhaa fida jechuu beeku hedduu miti. Humaa godhuu hin danda'u namni akka kiyyaa aaruu fi gubatuu malee humaa godhuu hin danda'amu ture. Reediyoo Itoophiyaarrallee ni haasawamaa wanni sun akkasitti godhan wata qaqqaanyii takka malee akkasitti godhamee waa lamaatu jira hoggaa san keessatti. Wanni lama addi bilisummaa Oromoo chaalenjii guddaa Oromiyaa keessatti itti uumuu fi erga biyya qabatanii biyya seenan adda bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jiran wajjin qabsoo keessa galuun hedduu qorqalbiin uummata Oromootii fi
wanni ummanni Oromoo kajeelu hundi waan abaa'uun gaafatu ture. Isa ukkaamsuun humnaan malee hin danda'amu ture. Adda bilisummaa Oromoo qofa odoo hin taane ummata hawwii abaa'oo fakkaatu qabu. Abbaa biyyummaa isa dhugaa, bilisummaa Oromoo, Itoophiyaa keessattis ta'e alatti waan Oromoo mataa ol qabachiisu, iddugala siyaasaa biyyattii keessatti Oromoon bakka isa fakkaatu akka qabaatu, Oromoon dammaqa gaarii irra gahaa ture. Jibbata addi bilisummaa Oromoo bara chaartaraa yeroo chaartaraa godheni. So kana keessaaf Oromoo tana dhiphisanii nama irratti ijaaranii konfliktii ollaa wajjin akka qabaatu godhuun Oromoo rakkisuun minority godhuun hin danda'ama. Mallas Zeenaawii kajee waan kana is a part of that. Akkasitti godhe tokko kana rakkoon jiru tokko kana. Inni biraa naannoo Hararii sunis kanuma wajjin wal qabata. Harargeen addatti yeroo isaan biyya qabatanii filmaata geggeessan keessatti filmaata naannoo jedhanii filmaanni tokko dhufe dura filmaata san keessatti Harargeen guutuun abaa'oo wajjin waan dhaabbateef punishment diree dhawaa fi jijjigaa Hararratti waan ta'e kuni aksiyoona laga Raammes jedhanii ka uummanni ijatti banate hegeree uummataa silaa ta'uu danda'u tokko balleessuu waanuma hundaa'uu kontiroobaandii sammana dhaqanii saamuu heera baasuu waan karaa diree dhawaa kanaan Jibuuti irraa seenu cufa bulchiinsas akka amma jiru kana godhu Hararis akkana godhuun adaba uummata Harargeetiif kenname waan abaa'oo wajjin dhaabbatanii guutuu biyyaatitti Harargeen filmaata Itoophiyaa wajjin hin geggeessine tura keessa addatti Harargeen ka filmaata san geggeesse. So ni xiqqeessan ammas addunyaa irratti mo'annee uumaan jiran kajoo kana Harargee keessatti uummanni heddummaatee abaa'oo deeggaree qabsoo san akkasitti oofuun qorsa siiqota jira qorsi kee jechaadha gartee. Akkasitti wanni kun godhame walamaan kanarraa dhufe jechuudha. Dhiibbaan kun jechuu barbaadeetti dhugaa keeti wanni ati jette akka lamaan kanatti ilaaluu dandeenya. Ka baha Oromiyaatii fi ka guutuu biyyaallee bifa kanaan ilaaluun hin danda'ama jechuumaaf. Ayyoo ulfaadhu galatoome. Meegaa asirratti wanni kireer godhuu barbaadnu keessaa sagantaan teenyaa fi kaayyoon sagantaa teenya illee ummata Hararii wajjin rakkoo hin qabnu. Ummanni Harariidha ardaaga isaatti qe'ee isatti afaanii fi aadaa fi seenaa isaa guddifachuu fi bulchuu tanarraa rakkoo hin qabnu. Tanarraa haasawaa jirru ammoo tabeetee namni keenya itti miidhamaa jirudha. Beetee wasana dabree tabarootti dabranii wasana saamanii miidhaa hawaasa keenya gubbaa jirtu san irratti xiyyeeffataa jirra. Bulchiinsa mootummaa ammaa kanarraa haasa'uu jirra. Bal'inaan nuti dhufuu ta'a mootummaa akkamii mootummaan Hararii kajuu addaa'uu jechuu jira abbaan malkaa. Mootummaa federeeshina sagalirraa federeeshinii numaatuma 8 ta'a jechuudha. Kaan caasaa biraati. Itoophiyaan akka duraanii sanitti sagali saglaffaan kun ammoo wayii qabaa jechuun jira sanittiin dhufa. Mee ammallee gama uumaa dhaloota beetee mootummaa naannoo Hararii jiru kanatti hoggaa dhufne fakkiif Walloon fudhadhe Walloo yoo fudhanne Walaayitaa yoo fudhanne Guraagee yoo fudhanne ummanni kun beeytee warra populationaan miliyoon 5 irraa ila hamma 10ti. Walloo fiifuu lamaan walitti idaan qobattuu fiifuu toora miliyoona 10ti. Walaayitaanis yoo fudhanne toora miliyoon 5.5 miliyoon 6ti. Guraagees toora 4 fi 5 waa qabnu jechuudha. Maal jechuu barbaadeetti ummata silaa ulaagaa heerri federeeshinaa lafa kaa'e san guutu
ammoo haga ammaatu dharkanne jechuudha. Haga ammaatu khaanachi kutanii khaanas muraniitu waga dabuubsanis akkasi kaa'an malee akka walaayitatti hiree sidaamaan harkate san sabaaf sablammiin dabuub arraawun harkanneedha. Amma gaafinti guddoon na dhibde keessa ummanni kun lakkoofsaan gurguddaadha. Hoggaa magaalaa Harar dhufne yooniin dogoggoruu baadhe populationii magaalaa sanii barkaa magaalaa sanii ala magaalaan tun baadiyyaan qabdu yoo na sirreessite abbaa malkaa naa sirreessu jechuudha. Ummanni Harariidha hammaan an beekutti magaalaa Hararuu guututti naammatu. Dhiisaa baadiyyaa jechuudha. Magaaluma Hararta jennu sanuu guututti naammatu. Haga beektee ummanni aadaa tanaaf seenaa qabu qubatee jira. San keessallee ammallee beektee namni ammas Oromoodhaa biraatis jogola keessa numa jira jechuudha. Mee jogola guutumattuu Hararitti haa fudhannu. Magaalaan Harar immoo guddoo beektee haga tokko keessattuu baradhe hoggaa addunyaa maggada achi baane booda magaalaan Hararta biraati jechuudha. Wannummaan Hararummaa si dhagaamu hoggaa beektee har'a Amir Nuur sanii ol seente afaanii fi aadaan mul'atti gaafa dargiidhaa fudhannu taate jechuudha. Achi ol baanaan aadaanis adda afaanis adda ummanni illee kabiraati jechuudha. Ilaa madaaniilee hoggaa deemnu nama biyya biraa keessa deemu jirtu fakkaata jechuudha. Hanqisan ammoo dhugaa dominansii beektee kaalcharaatiif afaanii jira. Gaafa sanuu populationii dogoggoruu baadhe mana 100,000 guunne na fakkaata 70 bokkaan ittiin quba qaba. Gaafa sanitti jechuudha. Magaalaa guutuu beekadha jalata. Arra populationii toora 276 qotee bulaa keenya kabaadiyaa dabalateeti jechuudha. Arraahu madaalii beektee ifiif bulchuu keessatti uummata arraahu miliyoona guutii jechuu barbaadeetu. Maaf bulchanii migaafin keenya. Bikka namni miliyoonni 5 bulchuu hin dandeenyitti. Bikka beektee namni miliyoonni 10 bulchuu hin dandeenyitti namni beektee 100,000 gadii tokko wanni mirga addaa keessaa kan nama kunis nama dhibaa jechuudha. Mee abbaa malkaa waliin si gaafadhu gaafa ati achi turte san guutumattuu magaalaan Harar qabalee meeqa populationii sii meeqa jogollis qabalee meeqa porshii saniin hoggaa keesse namni maqaa identity Harariidhaan of beektee of himatu sani ka majoritiidha moo minoritiidha magaaluma san keessattuu. Gaafi gaariidha. Hangan ani beekutti ija tiyyaan arge dargii keessallee san boodallee naannoo saniin ture. Bakki uummanni Hararii jiraatu bakka rafaatti amma maqaa dhooyte dhuma Andanyaa Magadiin karaa magaalaa guddoo deemu naannoo kana gadi keessa lafa jogola jaaniin tana bakki isaan jiraatan ganda isaaniiti sun. Mana hojii Andanyaa Mangad kanarraa warra waan adda addaa biizines adda addaa namni qabu saboota biraati mana keekaatii fi waan adda addaa kana ni qabanii. Kana bira yoo gakkutte shawaabarritti lafa dhiyaattu tana karaa amma harra guddoo gabaate karaa maddii loozii jimaa muuza tamboo maal dubartiin arge ala teesse karaarra ni gurgurti. Kana ala hin jiran wata kallee hin jiran galgala waa gurguratanii eessatti gala warri amma mana keekaatiif waan adda addaa qabu kun hundi mana daabboo maal warri qabu kun hundi galgala gurgurataa oolanii jogola akkas ture. Istaatiksii isaanii hin qabu qabalee 19 yoon dogoggoruu baadhe yeroo sanitti ture. Magaalaa Harar kajamu qabalee 19 tana. Kanaafuu statistikaalis ta'ee karuma fedheenu ona hundanne ana dirree xayyaaraa fi suufii miti magaalaa Harar san isaanii kenname bulchiinsa Hararii jedhamuun sirrii miti. Qabaleen 19 gaafasiisun sirrii miti.
constitution Ethiopia khagafa sambaheratu fallada. Nama kuma meeqa khabadiyyaa dila san dabalatanii dhiisi magaaluma san keessattuu naannoo Hararii jedhanii magaalaa san irratti isaan exclusively akka mirga addaa qabaatanii uummata bulchan godhuun sirriin turre sanuma. Lee kudha sagalan irraa tani ambee homa jogolli qabalee torba gaafasan. Sobar akkuma caasatti yoo fudhanne populationummaan guddaanu bar namni eessa galaa yoo kanaan jettu taate amma gaafa ijoollee madaalaa dhaqu turre 02 keessa duwwaa lama magaalaa guddoo gabboodee achirraa ogaa ol baanu bitaa mirgaa Hindii fi Amaaraa fi saboota adda addaa qaba dukkaana addunyaa mangadiidha. Mana keekaati baantu sanillee niin beekaa jechuudha. Irraa nyaadhee juusallee irraa dhugeetii jira. So hoggaa achi keessa deemnu bikkummaan beetee kaalcharritti arkitu naannoo masjidummaadhaa ilaa hanqa masjid Awdalirraa ilaa hamma beetee har'a Amir Nuuritti wanni sanuma agarta qabalee torba turte gaafasan. Achi keessa ogaa lakkoofsa uummata Oromoodhaa gaafasanuu ijoollee wal beeynaa lakkoofsa guddaa jira. Mee guutumattuu kanniitiin jedhan guutumattuu jogola guutumattuu uummata Harariitii jennee haala fakkeenyu. Hogga achirraa baane ijoolleen garii juuniyer jaanii seenaa araattanyaa san irratti baratan wanti warra madaanii alam dhaquu jechuudha. Hoggaa beetee har'a san irraa baate nama biyya biraa keessa deemtu fakkaataan sin jedhu hoggaa akkana namaa galuu hin danda'u beekadha. Ni wajji magaalaa san jiraatte malee even barlaaga nama magaalaa biraa jiru hoggaan sin jumaal jechuu barbaadeeti. Doominansiin san har'a san irra dhumti. Hoggaa achirraa amma xiqqishoo ol baatee wanni bira geenyaa maali siidaa beetee abbaa Hayilasillaasee san bira geenyaan Gondar mo Gojaamen jira finjetta jechuudha. Gamanaan deemnaan manni barnootaatii fi ijoollee waliin barannuu fi magaalaan san honestly yoo barbaadnu yoo dhugaa barbaadnu taate Amaarri nurran heddummaanii shakkaa jechuudha. Gaafa ijoolleedhaatiin yoo qiyaasa gaafa ijoolleedhaa dhugaa laaluu jechuudha. Guraagee lakkoofsan qabdu ammas ogaa beetee dukkaanan wanni ruustaraa fi kana ogaa fudhattee naggada keessa ammas namni ijoolleen guraageedhaa ta'u waliin baranu lakkoofsisii guddoodha jechuudha. Qaladaan baagwaa dheedhe ijoollee warataa addaraati jechuudha. Bar magaalaan Harar bifa lama adda addaa qabdi. Magaalaan maqaan Harari malee hoggaa shonkoor dheetu beetee qaladaan baa fi gandoota kana hunda gaara ilaa gaara hakibillee baane ijoollee waliin barannuu jira jechuudha. Biiraa Amaarree warshaa biiraa gadi hoggaa fudhanne. Bar uummanni hin jiru bar haga wanni seeniin jechuudha hoggaa jogola dhufte. Beetee even islaamummaanoo eegas mul'atti jechuudha. Dhiisa amma waan beetee gurguddoo sabaa fi sablammii miti. Biitii turuu islaamni keessa jiraataa hoggaa jogola seentee agartaadha. Sogaa arraahu odoo bara amma arrumaahu gaafii kaafna jechuudha. Arrumaahu istaatistikiidhaan yoo fudhan nama gaafa filannoodhaaf dubbatan arraahu manni kun minority. Gaafa filannoo sanis minority. Inumaatu Oromoon lakkoofsi Oromoodhaa dhiisii baadiyyaa teenyaa waan ammatti daankanaa dhiisa magaalumaa yoo fudhanne magaalaa tana keessatti lakkoofsa even Amaaraatu guddaa jira. Guraageetu irra guddaadha dhiisii Oromoodhaatu jechuudha. Gaa ajandaa wayyaaneedhaa yoo gaa ta'uma guutumatti bahaa Harargee lamaan to'achuudhaaf beezii beetee saatalaayit isteetii akkama Israa'eel Ameerikaan achi kaayyatetti wahiin to'achuudhaaf isii achi kaayyatan malee uummanni kun ulaagaa beetee addaa Guraagee magaalaa Harar keessa jirturra ol Oromoo magaalaa san keessa jirturra ol Amaara even magaalaa Harar keessa jirurra ol wanni beetee addatti mootummaa naannawaa isaan gosa ulaagaan takkallee waan jirtu natti fakkaattu yoon dogoggore ati abbaa seenallee ni beekta qaamaanillee keessa jiraattee beekta duuba gaafa wanni yaadadhu keessa
jeneraal Saamoraa Yoonis kun shoora guddaa taphatee jechuun dhagee gaafsanitti. Jaartilleen hararii jechuun dhagee jechuudha. Even tujjaarota gaafa saniin beekaa warra tureetii fi warri hedduulleen maallaqa guddaa baasaniiti mootummaa naannoo kanaa uumuudhaafu korrupshiniis ni jiraan. Amma gaa hayyee waan takka tana akkasumatti haa keenyu tabiraatanis gaafachuu barbaadu keessaa federeeshinii yeroo jaaramu san mootummaan magaalaan Harar magaalaan Jijjigaatiis caasaa naannoo eessatti ida'amte Oromiyaa jaaramtee booda mootummaan Hararii irraa baate Oromiyaa jaaramtee federeeshina keessa jirtu eega jaaramtee booda Jijjiginis irraa bahee tana saddanuu baasee jechuudha. Harar Dirree Dhawaa fi Jijjiga. Eega nuti even federeeshinii jaarameetu mootummaan naannoo Oromiyaadhaatu seeraa fi seeraan gad dhaabbate booda jarri sadee kun nurraa ba'a ammoo uumamattu Jijjiga mootummaa naannoo Somaaleetiif kennamte Dirree Dhawaanis beetee addatti federaalli fudhate magaalaan Hararii taate baadiyyaa teenya dabalatte eenyu dursee ijaarsa beetee federeeshina kana keessatti Oromiyaa jirturraa wanni tun baate moo walumaan akkasitti ijaaran. Tareefatti qabdi tokko rakkina karaa dubartiitiin ministeera muummee gaafa sanii Taamiraat Laayinee seenanii dhiibbaan godhame ture. Asanali akka ta'etu mallatteessee jira ta duraa takka haga ammaatitti kasasaan tureen obbo Asanali. Garuu galmeen seenaa amma bayaa jirtu yaanni isaa clearly lafa kaa'amee jira. Wanni kun balaa fidaa. Dhaloonni egeree waan kana ni jijjiiraa. Akka amma ta'e kanatti taa'uuf hin deemu waan jiru yaanni qaboo yaa'ee gubbaa jira. Na barreeffama feesbuuka kiyyarratti illee dhiifama gaafadheen jira. Asumaaniin ammallee soorii akka malattiin si hubadhee jechuun hin barbaada. Nada, because I not konatori, I'm a gaffiti yalafanka because officially one job do the butcher demta, gaffiti etina debita, me gutumatu, obo presidenti dura, nano Romiada, obo Hasanadida, Charar Katani, bete yo Hasagantahan or the fantate, Amana Millis and Ergutate. Ako obbo beeteen asiritti ilaalchi kaleessa isaanii qabdu fi arrahoo galmeen ati hubatte fi wanni ati isaanii dabarsitu maali? Ani nama isa kasasaa ture jechuun pirezidantii yeroo san keessatti aangoo qabaachaa ture yeroo isaatti wanni kuni kanaafuu gaafatama qabanii waan jiru. Ammallee waan gaafasanii dubbachuun isaanii nama gargaara jeeyyaadha. Dubbachuu qaban jeeyyaadha. Galmeedha amma waan kana saaxile. Galmee seenaati. So wanni isaan dubbatan hundi bahee jira. Ni jira. Wanni isaan katabame, wanni isaan dubbatan, wanni rikoordii minitiin dubbii isaanii marti ni jira. So ka amma obbo Hasannaan dhiifama akkan gaafadhu na godhe minitii kana akka minitii kanaatitti strongly oppose godhu isaaniitu barreeffamee galmee gubbaa jira. San qofaa miti naa barreessa na kaaya. Dhaloonni ni jijjiira waan kana agartee waan jiru hunda kaayanii jiranii kana galmaa'ee jira. So mallattoon duraa sun ni jirti dhiibbaa adda addaatiin ta'uu arginaa. Kabiraa heerri gaafa chaartaraa wanni kakkatabde naannoon Hararii Oromoo fi Adareettu Harariittu mootummaa wajji jaara waan jiru tokko katabanii heera ammendi ta'e tokko irratti immoo achirraa waan Oromoo san kaasuutu jira. So gabaabumatti obbo Hasanalii waan ani akka nama tokkootitti warra isaan kasasaa ture keessaa ani nama tokko hubannaa kiyyarra dhaabbadhee aangoo qabanii yeroon kun ta'u harka isaaniititti gadaa isaanii keessa ta'e so gaafata qaban waan jechuun mallatteessa kenne waan jiru hunda miidiyaarraa dubbachaa ture.
So my apologies. Dhugaan arge kun amma dubbisee galmeen argaa jiru kuni akkas hin kennu. Kanaafuu tanamaaf hin apologize godhe. Dhugaa qabanii maqaa isaanii maleedha anaa fi namoonni birallee yaamaa turre sirrii miti wanni sun qajeeluu qabaa warri akkasitti hubatanillee dhiisuu qabanii anillee nasumaan hin apologii kiyya dhiifama ja'a jechuudha. ulfaadhu galatoome. I think maybe qabxiileen biraatis hedduu jiraachuun isiin mala obboleessa Aliidhaa nama odoo baalli isaan fixatiin gadaa isaan fixatiin sa'a hamtuu san keessatti aangoo irraa illee deeme namuu beetee bakka itti gaafatamuu qabutti itti gaafatamummaa isaa irraa beetee jalaa baasuu hin dandeenyu ammoo bakka isan ilaalletti irraa kaasuun keessan galatoom ulfaadhu. Wanni asirratti gaafii tiyyattiin deebi'adha. Hassan Aliidhaa already pirezidaantii Oromiyaadhaati. Gaafa federeeshinii ijaaramu mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromoodhaatis ta'anii wal mallatteessii odoo hin taane federeeshinuma ijaarame. Amma gaafiin kiyya teeknikaal taate maali? Oromiyaa ijaaramteerraahi Harar Jijjigaa fi Direedawaan bahaniidha. Hassan Alii mallatteessuudhaaf bargaa inni already mootummaa bara. Mootummaa naannoo Oromiyaadhaati. So jarri kuni akka federeeshinatti nu waliin hin jaaramne jechuudha waan jaaramteerraa muranii baasanidha. Amma wanni akka danaabaaftu barbaade Jijjiga inumaatu ammaa'u heeraawwan beetee naannoo Somaalee jettuunatti fakkaatu jechuudha. Even Direedawaa si fudhanne heera gubbatti magaalaan Direedawaadhaa Oromiyaa irraa hin baane heerri hin baafne. Magaalaan Jijjigallee heerri hin baafne. Ammoo bulchiinsa beetee sirna adda addaa jala jirti. Magaalaan Harar amma dhugaadhaa maappii qabdi. Isiin tuni Oromiyaa ijaaramteerraa baate moo akkuma beetee Oromiyaan hoggaa ijaaramtu isiisa federeeshina keessa ijaaramteedha. Hassan Alii mallatteessuu maaliif barbaachise jechuudha. Hassan Alii mallatteesse kan jennu taane Hassan Aliidhaa mootummaa jirturratti naannoo kana gadhiisii kanni jaanii irraa fudhatan taaga akkas jechuun argama. Oromiyaa jirturraa Harariin achi baate malee nu waliin hin jaaramne yoo dogoggoraa deero. Look, political decision wanni godhame suni political decisionin biyya takka fuudhee wanni namaa kennuu hin danda'u. He was part of the political decision achi keessa ture obbo Hassan Alii. Garuu ejjennoo isaa humaa godhuu hin danda'u, riversi godhuu hin danda'u, ejjennoo isaati ka ibsate malee akkasi. Ka biraa gaafin kiyya fakkiidhaaf House of Federation aadhaatu beetee waan kana tolchee that's something else. Hassan Aliidhaa capacity prezidaantii Oromiyaadhaatiin beetee dhimma Direedawaatii fi dhimma Hararii fi dhimma Jijjigaa. Ta Jijjigaa inumaatu akka liqiidhattu galmooteef wanni beetee dokumentiin agarsiisa keessaa niin ergiseefidha. Ka Jijjigaa ergisa mootummaa saniif kannamteedha. Akkana jechuun mootummaa Oromiyaa jirturraa mootummaan naannoo Somaaleedhaa Jijjiga ergifatteedha. Akkasitti beekuu qabna. Direedawaanis mootummaa Oromiyaa jirturraa bulchiinsa addaa jaanii Oromoo fi Somaalee wal lolchiisanii maqaa saniin nagee buufnaan isillee keessaa baasan. Mootummaan Harariidhaa too beetee akkuma keenya jaaranitti isiin jaaramtee wajji 9 taane moo 8 turreeti isiin 9ffaa taatee Oromiyaa irraa baate. Naannoo Hararii ni jira. Obbo Hassan Alii mallatteessanii akka pirezidaantii Oromiyaatti hin kennine kennuullee hin danda'an akkas godhuu. He was part of the political group that made a political decision. Achi keessatti humaa godhuu hin danda'u, wanni inni godhuu danda'u ejjennoo isaa ibsachuudha. Wanni kun qajeelaa miti. Obbo Naasir bikkummaanuu namni keenya amma akkatti fudhatee siima. Anuu akkatti naagalteen siima.
amma gaa akka ihaadegitti muranii yoo jenne beeytee inni achuma keessa nama tokko malee waan inni mallatteessee kannuu miti jechuu barga technically waan inni mallatteessee kannuu miti waan tana ihaadegiidhaatu taa'ee muree innis miseensa ihaadeg akka OPDOtti achi keessa jira yoo jenne seera ammoo akkatti nama Oromoo fudhattee siima akkatti Oromoo fudhatte pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa obbo Hassan Aliidhaatu Hararii mallatteessee kanneedha capacity pirezidaantii Oromiyaadhaatiin capacity presidenti Oromiyaatiin direedhawa dabarsee kanneedha capacity presidenti Oromiyaatiin jijjiga fuudhee Somaalee ergiseedha akkanaatu sirrii moo lakki gaafa san beetee inni presidenti miti akka OPDOtti ihaadeg teessoo ihaadeg keessatti qooda fudhateedha yoo inni ka fudhatu taate ka Hassan Ali qofti maaliif qobaama yaamama abbaan duulaa keessan jiru murtii san keessatti because in his presidenti miti warri gaafa san turan abbaa duulaa eenyu keessa boodallee presidenti Oromiyaa ture eenyu Kumaa Dammaqsaadha soga maaliif addatti inni yaamamuun barbaachisee akka horeetti yoo kalaalanii muran taate inni presidenti si miti Oromiyaan hun ijaaramne gaafa waan kana murteessan qaboo yaa'ii san gubbaa abbaan duulaan jiru warri OPDOdhaan jiru dubbachuu barbaadu ta'a dhimma Hararii tanaa hedduun jira taatina gaafatte tana deebisuudhaaf obbo Hassan Ali ani nama seenaa hordofuu yeroo san keessatti hedduun xiyyeeffannaa kiyya irratti deebisee ilaalaa ture yeroo Hassan Ali pirezidaantii ture waan taamaa ture qajeeleetiin ya Hassan Ali chaalenjii hamaa keessa ture dhiibbaa guddaa keessa ture gantuudha kajuun ololli Oromoota bahaa kun guututti abaa waliin jiranii bakka biraatti illee aga wayyaa Harargee keessa fudhatama xiqqaa tokkollee qabaachaan ture ololaa irratti deemaa ture karaa keessa dhaabbatee namni arrabsaa miidiyaa irraa arrabsaa bakka totaliin uummanni Oromoo kun akka malee irratti duulan keessaaf Harargeen nama farda abbaan kosiin darbate hambi dhagaan ati akka jedhan sanii lafa ummata Karrayyuu Ituu fi Jiillee lafarraa buqqisanii naannoo sukkaar faabrikaa kanatti waan itti jiraatan gaa tokko malee ummata kana buqqisuun sirrii miti waan jiru mormuun isaa balaa guddaa itti ta'e magaalaa Finfinnee tana yoo dandeessan ol jaaraa malee qotee bulaa naannoo kana qubatu hin buqqisinaa jechuun isaa diina hedduu itti horee namni Harargee bahaa kun siyaasa biraa keessa jira tootaalii namni isa fudhatu hin turre bahaa keessa waa'ee Finfinnee irratti ejjennoon inni qabu warra Amaaraa riisa Madiinaachin Indayaadii Gifalligaal jedhaniit gaazexaan gilliidhaa gaafa san keessatti akka biraatti jira ganamarraa footoo isaatiin gaazexaa baasaa turanii namni Harargeerraa dhiibbaan agas geessu irratti godhamu sukkaar faabrikaa mataa haraatiin balaan agasii irratti ka'ee kammoo magaalaa Finfinnee kun qotee bulaa buqqiftanii guddachuun qabdanii ol jaaraa yoo barbaaddanii manni barumsaa bishaan maal wanni amma Adaanech Abeebee fa'aa godhaan jiran kun akkasitti faasilitiin kun guutamee Oromoonis integireetii ta'ee hojii magaalaa tana hojii guddachuu malee magaalaan guddatte ati asirraa ka'ee jedhanii irratti bal'achuun lafa isaatirraa naannoo heeraan established ta'e naannoo Oromiyaa keessaa magaalaa as fidanii eenyummaa Oromoo gubbatti eenyummaa biraa ijaaruu hin danda'u legitimate gaaffii ta'e kaasaa ture nan yaadadha. Ka biraa Baaleetti roobe magaalaa akka taatu godhuun gatii guddaa waan isa kafalchiise keessaa tokko biiroo Dr. Nagaasoo fa'aa biiroo Mallas Zeenaawii caffee Oromiyaa dura makiinaa meeqaan achirraa dhufanii wanni ol qabanii xintaawii to'aa taarikaawii katamaachiin gobbaa maal akkana godhee kun roobe godhanne jedhanii warri Habashaa kun achitti Xaqlaa Ministeer biiroo fi bakka mara deemanii akkana wanni ol qabaa oolan gaafa san. So dubbiin Baalee guddaa itti fidde arbaa guuguun miidhaa guddaa itti fidde bakka arbaa guuguu san
ummatoota akka shiftatti hidhatanii achirraa Oromoo buqqisan disarmi godhee arbaa gubboo akka qeetti dacha'u namni godhee isa yidid zaat gaafa duraa itti gaafatamaa zoonii Booranaa Baalee Arsii fi Harargee kana godhan isa akkuma dura biyya qabataniini naannoo kana ni beeka ture waan guddaa hojjete. So balaan kun hundi walitti qabamee walgahii Walisootii fi Bahar Daar irratti qorannaa geggeeffame irratti hedduu irratti duulanii ammas ijoollee bahaa takka xiqqoo Oromiyaa caffee Oromiyaa keessa gaggalchee kaabinee wanni gandaa walitti qabatte maal waan jiru irratti oofanii ministeera federaalaatii fi PDO keessatti ijoolleen Harargee gaggaltee saniifis itti duulama ture kutaalee Oromiyaa kan biraa keessaa. Asanali nama hiree qabeessaan turre balaa hundaa irratti walitti ga'e nan beeka sananii. Akkuma amma seenaa qoradhu kanatti gaafas seenaa hordofaa ture. Very well hin beeka waan ta'amaa ture cufaa'u. Wanni hundi irratti nama gartee dachii naannaan kee boolli qotamtee asiin deebite qilee yoo jedhaniin karaa Harargee gad deemu manni kun afaan baasee isa eegaa maal jedhanii bitamaa goobanaa maal jedhanii warri inni dalaguufillee kun Harargee walitti qabattee jedhanii itti duulanii haala kanaan qorannaa Bahar Daarii fi Walisootti gaggeeffame I think ka Bahar Daar sani ka isa dha'ee qorannaa Bahar Daar san irratti ka magaalaa Finfinnee guddina dhoowwita maaree goota nama gosaa walitti buufta ciroo dhaqee gaaf tokko waa dubbate namni Oromiyaa keessatti afaan Oromootiin hin dalle maal hin jenne fedhu Gondaraa deemu maal ciroo dubbate ija tokko. Jechisan koot godhanii walgahii Bahar Daar irratti achitti dhaqanii itti geessanii. Asanali warra naftanyaa kanaaf adda bilisummaa Oromoon fedhu uumaa isatti. That's him. Akkasitti irratti walgahee Bahar Daaritti dimoot godhanii nama amanamaa isaanii kaayatanii obbo Hasan Alii gadi buusan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo dukkanaa san keessatti wanni inni Oromoof hojjete jirutu jira. Magaalaa Hararii fi Jijjiga tana gaafatte Jijjiga gaafumaa hin qabdu turte booda haga godeen tolfu Oromoo yaani kana godhe boleessa kiyya Oromoo. Dubbiin tareefu seemisan Harargee paanish godhuuf tapha keessaa baasu. Biizinesa ikonomiidha. Ikonomii Harargee dhawu. Manni kun akka miskiinamu godhuudha. Wayyaaniin filannoon isiin goote yeroo san keessatti. Jijjiga maal jedhan reediyoo Itoophiyaatiin dubbatamaa ture. Hanga godeen reedii taatu magaalaa naannoo kanaatii fi faasilitii waan hin qabneef yeroodhaaf Jijjiga waan jedhu godhanii miidiyaa irra dubbatamuu ture kuni akka amma jiru kun ta'ee naannoo Awaashittis yoo deemtee bakka adda addaa yoo ilaalte waanuma akkanaatiitu ta'a. Naannoon Amaaraa kan amma Shawaa kun Oromiyaa Amaaraa zoon በኦሮሚያ ክልል የአማራ ዞን ጀቹ ቱረሜ በአማራ ክልል ከሚሴ ዞን ጀአሙ ቱሬ ካነ ፉደኒ አማራ ዞን ቲ ዴቢሰኒ ከሚሴ አቹመት ያምቢሰኒ ጀቹዳ ወራ ኦሮሞታ ቺ ያምቢሰን ኤኒዌይ አማ ዋን ፈርዲ ተድበቹ በርባዱ ተከቀዋ ጋፊ ከዮን ዴቢሰን ቤኩሱኒ አከና ፈካታ ማሊፍ ነምነ ከኛ ተነበይኹን ኢሳን ፈየዲዳ ገባቢናን ተከተውዶ ኸይሳን ባነ ዱበዱ ኸይሳ ኦለሊ ሀረርጌዳ ኦለሊ ቤቴ አዋሽ ኦሊ ወረ ነፍጠኛቱ ራባዳ ኦሎላ ሀረርጌዳ ሞ አባውቱ ራባ ተናስ ኢሳን ፊሲገልቺና ሶ ሀሰን አሊዳ አባውንስ ጃለቹን ትሬኒ ማለፍ ግን ያደደ ጆሌ ደበሎኒ ኢላ ሀንቀ ወሌት ባሰን ተካው ገይሲ እቹያ ዳብኒ ሲቱሞ ቦበ ነመ ቤቴ አባውንስ ኢሃዲጊ ሲቱቦ ባኒ የቹ ወርባዴ ቲሴና አፋጋና ብራኹን ገራ ወኒ ተጓደቻኔ ገራ ዱቢ አማ ተነከሰ ጋፊት ያማ ዱቢ ጋሞቱማን ቱዳበተየ አማ ጓዳበተ ሁንዴፈምኒሲ even dreda raolu bikisla oromo wabi tikabdu magala harar nafakata motuma naanno harar dredawan 40 wete hera gubban jiru akasino faraqatti oromo fi somale wal bulchina chuki
nuunis 40 jedhanii Somaaliinis 40 harka 140 Oromoonis 40 jechuudhaani lafa nukaan diidam beeytee sabaaf sablammii kannanii achittuu hulaarra Kadir Jawaari baalli harka qabaa jechuudha. Isa durallee akkasuma faraqatti Oromoof Somaaliin walii taate bikka heeraan የኦሮሞና የቤቴ የሐረሪ ብሔረሰብ የክልላዊ መንግስት ያኔ ቢከዳበንቲ ኩርሲ ፌደራላ ለባን ከይሳ ተክ ተቤቴ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን አማ አዶኖ ፓላ ቢከቦታ ኩርሲን ተካ ኦፒዲዮ ዳ ኩርሲን ተካ ሞቱማ ናኖ ሐረሪዳ ቢከታተቲ eega federeeshinii kun jaaramerraa ilaa ammatti gaa ammata 30 meeqa akkamitti guyyuma takka illee beeytee akka Kadir Jawaar tokko ka Oromoodhaa ka mootummaa naannoo Hararii bulchuu dhabame. Amma wani namaan galle fundamentally naannoon Hararii kun akka inni itti jaarametti gad deebina. Waan ati na gaafatte kana iddin dhufaa mootummaan kun akka heera cabsuu fi akkuma illegal jedhanii mootummaa kan akka diigamu gaafachuun ni danda'ama amma. Mootummaan kun dura naannoon akka ifii uf bulchan maddi aangoo naannoleedhaa maali yoo jenne heera higga mangisti jechuu kanallee ani hin fedhu. Heera mootummaa federaalaati. Higga mangisti jechuun constitution jechuu hiikaan ta'u. Higgi mangistiiti malee higgi biyyaati miti. So heerri mangistiin biyya bulchuu hin danda'u. Qaal kidaan sanad ka amma jedhaniin ka constitution ka jennu heera ummataan bahu ka ummanni hayyama ummataatiin dokumentii biititti bultu ta'u. Alsillaaseen gaafa dura higga mangistii jeetii kate gaafa isaan gaddad በፈቃዳችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ህገ መንግስት ሰጥተናል ሞማል ዋን ጀ ኩዳ ሰጋል ሶዶሚ ተካ ጋፋ ሄረቱ መቴ ሶ ኮንስ ህገ መንግስት ሆነ ጃን ኩን አን ነትን ቶሉ ኤኒዌይ አማ አረኑ መጀና ዮታኤስ ከናፊ ማልጃ ሄርኩን ኢሳቱ ኸና ካታናኖ ትጃረመን ኢሰላለ ዱራ ማልጃ አፋን አማራቲን ዱበታ ቦደን ሂካ ኢሳኸና በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ብሔር ብሔረሰብ እና ህዝብ ማለት ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ባህሪ የሚያሳይ ነው ወራ አመሎታ ሄራ ከነ ኸሰቲ ሰባ ሰብለሚ ፊ ኡመታ ጀቹን warroota amaloota asii gaditti tarreeffame qabanii jaa. አንድ ሰፋ ያለ የጋራ ጸባይ የሚያንጸባርቅ ወኒ ወልፈካታ አመለ ወልፈካታ ቢፎ ሊገላትን ወረ ጨለቅሰን ለማ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው አዳፊ ሰፉ ወልፈካታ ወረ ቀበኒ ሰዲ ሊግባቡ የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው ጃ አፍረፋ የጋራ ወይም የተዛመደ ህልውና አለም ብሎ የሚያምኑ ጅሬኝ ኬኛ ወልት ሂዳዳ ቶኮን ኬኛ ከብረት ሃጀምና ወሊን ኮመን ዴስቲኒ ወሊን ቀምነ ጃኒ ወራ አማነንተው ሳኒ ዱበታ ሸነፋን የስነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያዘ መልክዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው ጃ አማ ወረካ ነገርቴ ከሰልፍ ገቨርንመንት ኢፊ ሞቱማ ኡፊ ጃረቹ ኒቀበኒ ኒደንዳህ ወርጄ ወረከነ ኬሳ ኡመኒ ኦሮሞ ሰባ ወሬ ሐረሪ ህዝብ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ወርጃ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህዝብ ከነ ኬሳ ወሬ ሐረሪ ሞ ጋባ ፈቶሞ ናሽናሊቲ ዮካ ሰብለሚ ቲቆል ጉዲሰኒክ አከስት ካያን ሳተን አማ
ummanni naannoo Hararii jala kun Oromoo saba guddaatu ka akka heera mootummaa Itoophiyaatitti saba jedhamee kaayame sablammii ta'e naannoo bakka isaarraa fuudhame sablammii ta'e. Amma yoo heerri mootummaa lakkoofsi 39 waan inni amma dubbise kana achi jala jira lakkoofsi 39 wanni keewwata 39 namni mirga hiree murteeffannaa hanga fottoquutitti kayyuu sanuma beeka. Garuu 39 tuqaa 5 irra yoo deemne waan namma asii olitti dubbise kana of jalaa qabaa jecha. Amma heerri gaafa 95 akka lakkoofsa warra Awurooppaatitti ragga'ee bahe heerri mootummaa federaalaa yookaanuu akka hidaar guyyaa 29 muuddee jechaadha bara 1987 bahee jecha. Naannoon Hararii kun ka dhaabbate Qaagmee guyyaa 5 baruma kana 1987 dubbiin isaanii kun gad dhufee jecha. Akkana jechuun yeroo sanitti onni hundanne lafti dirree xayyaaraa fi soofii jedhan hundinuu godina Harargee bayaa by extension Oromiyaa turanii jechaadha. Hoggaa heerri kun ragga'u. Ummata kana seeraan ala waan higa mangistaa diniggaagee ka jennuun ka amma tokkorraa haga 5tti arreefu lakkaa'e kana afaan tokko waliin qabaachuun kwaalifaa isaan godha. Mootummaa naannoo Oromiyaa jala ta'a jiraachuudhaaf aadaa wal fakkaataa qabaachuun kwaalifaa isaan godha. Afaan tokko dubbachuun kwaalifaa isaan godha. Most importantly, geographical territory adda cinnan qabne keessa Oromoota hafanii wajjin jiraachuun aadaa, afaan, safuu, seenaa, eenyummaa sabaa qabaachuu wajjin dachiin isaanillee akka heerri asirraa dubbatutti ta walitti dhaabbattu ta'uun ummata kana dhibbarraa dhibbatti bakki isaan jiraatan mirgi heerri amma dubbatu kun itti qabaachuu danda'an Oromiyaa jala. Sababii tokko kanneen keessaa fuutee waan isaan mootummaa naannoo Hararii jala galchaniif legally acceptable waan ta'e tokkollee fiduu hin dandeessu. Ammas eega muddee ji'a muddee keessa lakkoofsi Itoophiyaadhaa muddeen gara ji'a sadaffaadha mamal toora san jira akka lakkoofsa Itoophiyaatitti. Achirraa hanga dhumaa amata baatii 8 erga heerri mootummaa federaalaa kun dhuma Qaagmee guyyaa 5 guyyaa tokko amanni itti aanu 88 lakkoofsi Itoophiyaadhaa seenuudhaaf guyyaa tokko kaafe. Baatii 8 eega heerri ragga'e booda fuudhanii murtii ummata kana achi jala galchitu godhan. Political decision. Murtii siyaasaa. Heerri tokko retrospectively waan si dura dalagame mirga heerri kenne irraa fuudhuudhaaf heera biraa baasuun hin danda'amu. Waan biraatiin sii fida. Ka wanni kun akka illegal godhu. Heerri mootummaa federaalaa lakkoofsi 9 takka maal jedha? ህገ መንግስቱ የሀገሪቱ የበላይ ህግ ነው ጃ ማንኛውም ሊማዳዊ አሰራር እንዲሁም የመንግስት አካላት ወይም የባለስልጣናት ውሳኔ ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም። አቡምቲ ፈደ ወኒ ወልቲ ቀቤ መለቴሴ ጎዴሱን akka heera mootummaa federaalaa lakkoofsi 9 tokko asirratti kaa'u kanatti paartiin siyaasaa angawaan mootummaa jaarmoonni amantii jaarmoonni hawaasaa instituushinni bifa fedhee heera kana waan faallessu godhuu hin danda'u jedha. So
Maal jechuudha? Mirga lakkoofsi 39 uummata Oromoo kan naannoo san qubatuuf kenne kana akka ati sarbuu hin dandeenye lakkoofsi 9 tuqaan takka tuqaa lamarratti ammoo asirratti reefu hin dubbifne tuqaan lama maal jedha? Mootummaan jaarmaan mootummaa civic organizations paartiileen siyaasaa aangawoonni instituushinni mootummaa fi miti mootummaa hundinuu heera kana kabajuu fi kabachiisuu dirqama qabanii jedha. Faallessuu miti. Bifa kanaan dhufnee mirga muddee bara 1987 heerri kenne Waaqmee guyyaa 5 baatii 8 booda mirga heerichi raggaasise murtii siyaasaatiin guruppii wayii wal geesse uummata kana naannoo Hararii jala galchuu hin dandeessu. So ummanni warri biraa kan magaalaa san keessa jiraatan kan Oromoon ta'an Amaara, Guraagee, Somaalee, mallee Tigree warri sun hundinuu dhagaa wahii kan namni makiinaa fe'inaatiin fidee achitti manaan jaaruuf gannaqee ilmaan namaati mirga qabani. Isaanis waa'ee Oromoo qofa odoo hin taane mirga warra sanii hunda cafallaqanii ka Oromoo kanas wanni godhanii akka reefu ati dubbattee saba ganda xiqqaa tokko keessaa dhufuuf uummata san hunda qabalee 19 itti kennanii sanii miti hanga kunoo Baabbileetti lafa deemtu hanga Fadisitti lafa deemtu hanga Noolee keessa uummanni naannoo san qubatu lafa meeqa deemanii akka akkas godhan taasisuun illegal wanni jennuuf kana. Amma nuti within the existing constitutional framework dubbii tana ilaaluu barbaanna. Warri biyya keessa jiran akka dubbii himaa isaanitti miti. Akka inni itti filaalu nama waan beeku nama barsiisu awareness uumuu irratti hojjedha. Jarri if danda'ee hojjeta warri biyyaa sun dandanii hojjetan. Rakkoo kana hambisuudhaaf tarkaanfii fudhatamuu qabu irratti deebinee dubbannaa wanni walumaa gala waan kana illegal godhu. Akkamitti illegal ta'a akkamitti hambisuu hin danda'ama tarkaanfii akkamitti fudhatamuu qaba waan jiru itti deebinaa walumaa galatti waan amma heera asii olitti kaase kanaafi eega heerri mootummaa mirga uummata Oromoo kana raggaasise haala heericha faallessuun baatii 8 booda karaa heeraatiin odoo hin taane riifarendeemiin odoo hin godhamne walitti qabanii murtii siyaasaatiin waan kan haalli itti taasifame sirriidha heeraan ala dhaabbachuu qaba karaan itti dhaabuu danda'anillee jira san irraa dubbanna kanumaan jedha. Hayyee ulfaadhu galatoomii wanni biraa seenaa mootummaa naannoo sanitti uumamte dubbanne irra deebina ammallee wanni irra deebinu ummata Hararii hojii rakkoo hin qabnu. Ammoo qaama siyaasaadhaa habbeeytee malaammaltummaadhaan taca maallaqe kan mirga ummata keenyaa dhiitommoon dhusnu jechuudha. Tana nuu beeka. Dubbii saba tokko irratti xiyyeeffachuu odoo hin taane dubbiin beetee dubbii mirga irraa haasawaa jirra. Odoo isaanillee miidhaman akkanuma sagalee taanaaf jechuu barbaadeeti. Hayyee egaa amma waan dabalataa tinuu idaatti keessa akkaataan itti uumamtee siifuu hanqina qabdi. Akkaataan tereetariitti bal'ifatteellee ammallee rakkina qabdi. Oriijinaalii miti eega seerri kun tuwwame booda haala irraa muuranii itti suphanidha. Irra suphanidha. Oromoo irraa baasanii waan irratti suphanidha. Hayyee mee heeraa alattuu dirree xayyaaraatii fi gandoota kana hundaa'u Baabbilee kana hundaa'u fuudhanii jalan naqan. Amata 30 wayii amma. Mirgi uummata kanaa tiifamaa jira. Amma mee jarri kun Oromoodha. Oromiyaa bira deebi'uu qabaniif kanallee mee haadhiif nu. Hayyee eega fudhataniifu akkamiin bulchaa jiru uummata keenya. Gaaffii jabduudha. Qulfii. Mootummaa naannoo Harariitti kajaarame waan unconstitutional ta'e hedduutu jira. Kana keessaa tokko warri biyya bulchan naannoo uummata hundannee fi soofii dirree xayyaaraa kana hundarraa ni filamanii
Waggaa dhufan akka paarlaamaan naannoo Oromiyaatii fi federaalatti beeynu kanaa miti. Akka Shura Council akka Iranian lu'alaawi mikir beet akka jedhan tokko jira biyya Iraan keessa. Uummanni waggaa haga 5 elekshinii godhanii pirezidantii filatanii namni nama biyya bulchu ammoo ulamaa'otaatu shuuraa jedhanii walitti qabamanii nama san kaayan. Ayatollah isaantu fila kan biyya bulchu. So namni suni political and spiritual leadership walitti qabee argaa qaba. Amma ayyee. Gurra na bee jechuun yemmuu bikkosa akkana addaan baaftuun fadhi. Obbo Shimallis Abdiisaadhaa filannoo godhama. Paartiin isaanii mootii caffee waliin dhufteeti pirezidaantii filatti. Amma mootummaan naannoo Harariidhaa pirezidaantii isaanii Haduris, Hadabres, Harra jirus, Hoboruu dhufuu taa'uusi. Paarlaawwanni isaanii manni maree isaanii mikir beetiin isaanii hin murteessuu hin filuu naan jetta. Namichi amma pirezidaantii ta'e kunu paarlaamaan isaanii mana maree isaaniitiin kafilatamee miti. Majlisu Shuuraa amma beektee Superior Ulamaa Kaawunsilii akka shiyaadhaatu akka Iraan saniitu isa filate malee manni maree naannoo Harariidhaa pirezidaantii duriis ammaas ka fuulduraas filuun ta'uu naan jetta. Yes, absolutely, 100%. Namichi kuni amma inni Ayatollah majiin. Daqiiqaa takka malee pirezidaantii mootummaa Harariidhaa beektee paartii Harar liigiidhaatiin paarlamaa isaatiin odoon filatamini majlisu Shuuraan majlisii beektee kaawunsiliidhaa ka ulamaadhaa ka caasaa heeraa mootummaa keessa hin jirre ka heera federeeshinaa keessa hin jirre even heera Hararii keessaa hin jirreetu pirezidaantii duruus filuu ture arraas fila boruus filaa naan jetta. Dhibbarraa dhibbatti. Amma duba haa kun amma pirezidaantii bika Ayatollaadha malee. Mee wal jalan si fixa. Namoonni 18 kun saba Hararii qofa ta'uu qaban. Amaara magaalaa sanii ta'uu qabu. Oromoo magaalaa Harar keessa jirtu ta'uu qabu. Warra baadiyyaa hundanni irraa dhufu kana ta'uu qabu. Dhibbatti harka 78 uummata ta'uu kana keessaa ta'uu qabu namni 18 ka pirezidaantii shuumu kun. Shuuraa Kaawunsiliin kun. Kanaaf akka heera kanaatitti akka heera mootummaa federaalaa kanaatitti namni sun heerri Itoophiyaa kun isan beeku Ayatollaadha. Shuuraa Kaawunsiliin filama. Warri isaa fi warri isa dura dabranilleen pirezidaantii miti. Kan manni filee miti warra shuuraan file Shuuraa Kaawunsil. Kanaafuu warri tokko illegal kajuu dubbiita mana murtii geessanii heerri aangoo tan namaa kennu sun naannoo Harariitti jijjiiramuu qaba. Kaja'u manni murtii murteessee murtii sanillee lafa kaanitti dhiisaniituma raawwis warri heera san mana murtii san keessa ijoollee Hadareetiin wayi ijoollee Harariitti. Mana murtii namni geessu wanni kun sirrii miti jee ni jiraami namni common sense qabu. Haa galatoomanii warra Harariitti Oromoo miti namni geesse sun akka himanitti. Geessanii manni murtii san geesse eenyuun raawwachiisa bo'aati biyya nu balleessuu deemtanii jedhanii firraa qaban isaa murtii san namni raawwachiisan jiru achi kaaniituma shuuraan itti fufe dalagaa isaa kamanni murtii illegal constitution faallessa heera keessan ka akkana jirtan deemaa sirreessaa manni murtii je'anii jira isaanummaa wal qabsiisanii jechaadha. So illegality bifa hedduun ibsuu hin danda'a garuu haguma yeroo naa geessu naasawa. Bifa hedduun kaasuu hin danda'a. Waan hedduudha wanni seera mootummaa federaalaatiin wal faalleessu. Waa hedduudha wanni mirga Oromoon heeraan biyya san irratti qabu akka malee baalasilxaanota yeroo san akka ati reefu dubbatte baalasilxaanota yeroo san turan keessattuu Taamiraat Laayinee wajjin wanta taamaa ture san uummanni Itoophiyaa hundi ni beeka. Karaa ta'een korraapshinaa wanni taa'ame kun ammallee uummata Oromoo dhibu. Uummanni Oromoo mirga nama isa bulchu filachuu hin qabne waan biraa maaltu gaafatama. Sagalee guddaa namni qabu isa ta'e
abbaa biyyaa ta'ee odoo jiru saba Oromoo keessaa fuudhamee sablammii ta'ee gadi xiqqeeffamee jira. Wanni biraata namni waan kana dhaggeeffatu beekuu qabu. Magaalaan Hararta guddataa deemtutu magaalaa miti. Kan naannoo Oromootti guddatu magaalaa miti akka Dirree Dhawaa, akka Finfinnee, akka Addis Ababaa magaalaa miti. Naannoo Harariiti kan bal'ataa deemu. Magaalaan Finfinnee yoo bal'ate akka Adaanesh fa'aa godhaa jiran kanatti Oromoo fi Oromoon ta'anii deema. Oromoon achi jiru sun akkam buqqaane taama akkamitti achirratti gartee riistaabilish akka of godhu akkamitti akka jiraatu ilmaan isaa akkatti baratan aadaan isaa agarsiiftuuleen seenaa isaa lafa sanirraa akka hin banne mallattoon agarsiiftuu seenaa fi aadaa isaa eenyummaa isaa wajjin guddataa akkasit deeman. Dirree Dhawaa kana ga'uu baatu more or less maqaa saba tokkootiin bal'ataa jirtu. Rakkoo guddaa qabdi Dirree Dhawaan. Haa ta'u akkasii miti jechuudha. Kuni ka bal'atu magaalaa Hararii miti beekatu. Eenyummaa Harariiti. Afaan Harariiti. Aadaa Harariiti. Safuu Harariiti. Seenaa Harariiti. Qorqalbii Harariiti. Eenyummaa Harariiti. Xalayaa Hararii Kilil jedhu mattaawaqaa qabatteeti Oromummaa ta'e qabaata kan ibsine xalayaa eenyummaa keessa kaattee deemte bakka biraa deemuu barbaadde. Eenyummaa kana baattee deemte. Kiisa keetitti. Maqaan keetiin itti naannoo Hararii jetteef ibsita. Ka bal'atu kana naannoo Oromootitti. Few years down the track ummata kana Oromoo ta'uu isaanii garantiin hin jiru. So magaalaa miti ka bal'atu jiru. Magaalaan guddachuun natural dhoowwuu hin dandeessu. Garuu kun magaalaa miti ka dubbatu eenyummaadha. Ka guddatu seenaadha. Kanaaf dhaabbata qofa odoo hin ta'iin ijaarsa qofa odoo hin ta'iin akkaataan dachii Oromoo irratti magaalaan tun itti bal'ataa deemnu mirgi kennamee fi Oromoo lafarraa dispooses godhuu qofaa miti akka sabjektitti apartheid namni filannoodhaan malee namni abbaan fedhe si bulchu jechuun apartheid South Africa akkas fedhii keetiin malee maajoritii taatee odoo jiru maayinoritiin nama ati hin fillee muka duuba taa'ee shuuraa kaawunsilii qabatee nama si bulchu sirra kaa'u jechuun apartheid. Barga majlis shuuraan amma beeytee waan seenaadhaa namni keenya hin beekne yaadachiisuu deemu bishaan beeytee fagoo sanirraa dhufee magaalaa Harar dhufu miliyoona 200 mootummaa naannoo mootummaa Iraanii baneefi jechuudha. Sogaa majlis shuuraan tuni wal fakkeenyi hariiroo jabduu qabanii jechuudha moodeelli mootummaa Harariidha. Beeytee majlis shuuraa sanii boodagaa sijiidhumaa fi fataanotti gadi hin baasin malee ammoo gaafin kiyya hayaatullaan kun akkam godhee bulchuu jiraadha. Bara amma hayyee dirqanii uummata keenya bal jalattuu hireedhaafu dirqanii jala galchanaa jennu dirree xayyaaraa fudhannu. Irra guddaa amma lafti beeytee mootummaa naannoo Hararii jala galte baadiyyaadha. Dubagaa magaalaa Hararuu gaafa ijoolleedhaa hawaatti waa barannu sanuu beeytee namni afaan adareedhaa hundi beekuu jechuudha. Wando gorubaate even magaaluma Harar keessattuu maalayyaa baadiyyaa keenya jechuudha. Ilmaan qotee bulaa afaan kamiin baratan adeeroo yeroo ammaa tana keessatti tanallee addaan naa baasii jechuudha. Akkaanan dhagaa jirutti yoo odeeffannoon fagoodhaan jira an qabu dogoggora qabaate malee uummanni sirna barnootaa sanii fi aadaa isaanii waan hunda fudhatee akkasitti aamen je'ee fi akkasitti deemaa waan jiru natti hin fakkaatu. Heeratti isaantu barsiisuu qaba. Heeratti biiroo barnoota isaaniitu waan fedhachitti oofuu danda'a. Waan maayinoritii xiqqaa waan ta'aniif saba kan akkasitti irratti ol ba'anii waa hedduu godhuun chaalenjii akka itti ta'e dhagaya. Jabina uummanni naannoo sanii qabullee nan dhagaya. Akkanumatti abbaan fedhe irratti ol ba'ee waan kun ta'eef jecha namni fedhe akka fedhe godhuullee laafa akka hin taane uummanni sun jabaachaa akka jiranii abbaan fedhe lafa olka'e akkuma fedhe isaan godhuu akka ofitti hin dhiifne dhagayaan jira. Yoo gaa instituushinii mootummaa humna instituushina mootummaatiin dhiibbaan godhamillee Oromoon gaafa Haile Sillaaseetii fi Dargiitillee ni balleessina jedhanii irratti duulan aadumaa fi wanni isaatiin dandamatee as eege
bifuma saniin ammallee Oromoon jibbaatumaa fi eenyummaa isaa qabatee uummata guddaa waliin qubata. Namni halkanii guyyaa dhufee keessan galu eenyummaa isaa akkuma gaafa sirnoota cunqursaa dabran keessatti tiffatee dhufe ammallee tiffatanii deemaa akka jiraniin dhagayaa. Ammoo wanni guddaan nuti ilaallu haala heer gubbaa hin jirreen namni tokko nama si bulchuu si duuba filee sitti fidee si bulchuun waan ulfaataadha. Yoonii fi Shuraan kun hafee fuula dura mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaan warri Harariidhaa sun nagosheet godhanii Oromoon lafa isaan gubbaa jiru yoo magaalaan tun ka guddattu ta'e akkam ta'a. Eenyuma taayitiin amma shaggarii jiraami magaalaa Finfinneetti marfate. Magaalaan Finfinnee yoo guddate amma shaggaruma taatim namni sanii achi Oromiyaa irraa fudhatee guddata magaalaa yoo guddate illee shaggartu jira jechuudha. Akka Minnesota Twin City. Shaggartu dura jira magaalaan Finfinnee guddatteedhaaf shaggar murtee Finfinnee jala galchuun hin jiru. Still magaalaan magaalaadhaa jurisdictiona Oromiyaa jala jirti jechuudha. Sun akkamitti renegotiate akka godhanii hin beeknu. By negotiation guddina dhaabuun hin danda'u guddina magaalaa tokko. Mootummaan Oromiyaatu akkasitti gaafatama kanaan irra jira jee yoo akkasitti ka beeku ta'e yoo ta'e fuula dura negotiationii naannoo lamaanitti always godina Harargee bahaa jalaa bahe uummanni kun waan ta'eef heegaree uummata kanaa laalchisee negotiationii marii jecha marii godhamu hunda keessa godina Harargee bahaa jiraachuu qaba. Baay'ee korbaakuu akkuma fedhettu uummanni kun achirratti heegareen uummata sanii nu harka jirti jecha uummanni mootummaan naannoo Oromiyaa beekuudha qaba. Warri godina Harargee baatis akkasuma dubbiin dubbii heeraati. Nama kaan onakshanee jedhanii wanni jiru dubbiin tun nama dubbii sanii miti. Within the constitutional framework amma jiru kana keessatti mootummaa kana gaafachuudha. Amma waan kana exhaust godhu ni danda'amoo karaa nagaatiin deemanii mirguma heerichi kennu Itoophiyaa keessatti gaafachuun ni danda'amoo hin danda'amu. This has to be put to test. Exhaust ta'uudha qaba waan kun marti waan fudhatamuu qaba jedhan yaadutti jira isaa yoo gaafin biraan jiraanne san tarreessutti hin deemaa kanuma. I think part 2 yoo goone firra gaarii because waan kana itti deddeebitee lafa kaayyachuudha. Ammoo asumaanuu gaafin kiyyamee yoo dandeesse beektee warri Ayatollah filu kuni nama 18 beeyne maqoota isaanii tuni qabna jechuudha because ummata aangoo ajaa'ibaa qabu kuni isaan kunoo dhiiroo akkamitti dhufan jechuudha masjida keessaa guurammoo filannoo gaggeeffataniiti moo achi yoo dimokiraasiin ni jirti jechuudha majlisu shuuraa kana keessa majlisa asii jechuudha bara amma kun majlisa irraa adda. Majlisa Radda, Majlisa Siyaasaati jechuudha. Majlisa Siyaasaadha. Beetee aangoo siyaasaa qabu uummanni 18 kan beetee akkamitti filataman hoggaa meeqaa fi beetee miseensa majlisa suuraa ta'an hojii biraatoo dhiiroo baajata isaanii baasa jechuudha. Egaa pirezidaantii filatan hojii siyaasaadhaa biraatoo warra beetee bikka biraa haanoo isaanii kaaya. Shoorri isaan mootummaa naannoo Hararii sheep godhuu kana keessatti baajata keessatti filannoo deemuu keessatti heeraa fi seerammaas beetee mana murtii keessatti majlisi shuuraa kun shoorri inni taphatu akkamidha because ta'iiraan ifa qaamni siyaasaadhaa hundinuu daleeyduu majlisa shuuraa saniiti. Pirezidaantii Iraan irraa jalqabee ministeeronni hundinuu waan beetee Ayatollah Mushtabaan hin mallatteessin waan irra paarlamaan haasaweeti hayyama isa bira dhaqee fudhataa jechuudha. Soga mootummaan naannoo Hararii yeroo seera tumattu jara kana bira deebiteeti beetee nu raggaasisaa jedhan immoo hariiroon mootummaa naannoo Harariitiif majlisa kana pirezidaantii filuurraa alattuu shoora akkam taphatanii sila investigeet nu godhanii dhiiroo sheekotii jajjabduu tanatti haajamnaa'u maqoota isaanii odoo nu tarriftanii because ni jiranii isaanii tokko namni shakkine abaluu haaji abaluuf sheek abaluudhaan odoo beekamteen jaa kanarratti ni qabda jechuudha jara kana maqoota isaanii. Argatuun laafaadha. Ammatti garuu suuraan nama 18 qabaachuudha.
educationii, baajeta bahuu, baajeta hawaasaa maal waan adda addaatiif waan hunda yoo warri shuuraa kun raggaasifne uumaa godhuu hin dandeessu. Bakka. isaaniitii fi hujii isaaniitu baruu barbaannaa jechuudha. Bar aangoo jabduu harkaa qaban jechuudha. Dubbiin eega pirezidaantiif baajata bira geessa haa mootummaanuu isaanii jechuu dandeenya. Kun wannidha kun fasaadi wanni amma wanni jedhan kun isaanii real power warri qabu warra shuuraa kana eegana gara jee waan sadeen tokkoon qabaa waan sadeen saniin tarrisamoo akkam naayyamta. Itti fufi itti fufi. Ayyee galatooma shabboo miidiyaa hedduu galatooma hiree kana nu kennuu fi dhugaa dubbachuuf asiin durallee yeroo hedduu asirratti dhiyaannee waan uummata keenyaa dubbachaa turre ammallee carraa nu kennitan kanaaf guddisee maqaa uummata achitti rakkataa jiran saniitii fi maqaa kiyyallee fi akkasuma uummata Oromoo hundaan galatooma isiniin jechuu barbaada. Amma wanni tahuu qabu waa sadiitu jira. Wanni biraan jiran jechuu kiyyaa miti. Inni duraa shuuraan kuni manni murtii irratti dhiyaatee asiin durallee kun illiigaalii heera mootummaa federaalaa faallessa. Akka heera mootummaa federaalaa faallessanitti sirreeffadhaa kun hin ta'u jeeni jira. Affacaacamee jiran garuu raawwiisaa jaruma wal kasase namni argate hin jiru yoo argame galmee sanii fuudhanii warri kuni uggurri galmeen sunis argamte argamuu baattullee uggurri akka irra kaa'amu shuuraan sun hojii takkallee hojjechuu kan dandeenye warra uummanni filateen ala shuuraan akka hojiin hojjechuu hin dandeenye mana murtii gaafachuun mana haayikoortii mana murtii dhimma kana ilaaluuf aangoo qabu hundarratti dhiyaate shuuraan kun akka diigamu akka hin hojjenne godhuun ni danda'ama jechumaa fi kabiraa filannoo naannoo Hararitti geggeeffamtu namoonni elektoreetii san keessa hin jirre mircaa xaabiyaa san keessa konstituensii san keessa namni hin jirre haala Oromoon hundannetti dhalate ka soofitti dhalate ka diree xayyaaratti dhalate godhuu hin dandeenyeen saba Hararii qofa yoo taate Finfinnee jiraatus Itoophiyaa keessa biyya jirtu hunda keessaa naannoo Harariitti filmaata irratti hirmaachuu dandeessaa jecha. Kabiraa hin danda'u isaan malee. Wanni kun seeraan ala waan ta'eef mana murtii dhimma kana ilaaluuf aangoo qabu geessanii kanallee ugguruun ni danda'amaa jechuu barbaadeeti. Kabiraa dubbii mana murtiitii miti mana marii federeeshinaa deemuu qabduutu jira. Suni maali? Wanni reefuu haasofnee heerri mootummaa federaalaa kun 1987 gaafa lakkoofsa Itoophiyaatti wanni godhame ka'e ji'a 8 booda eega mirgi kun laatame heerri kun ragga'e booda akkaataan fuudhanii uummata haala qabxii 539 jalatti tarreeffaman san faallessuun mirgoota heerri kun qabxiilee 5 san jalatti kennu hunda balleessuudhaan saba Oromoo guddaa kana fuudhanii saba ollaa jala akka itti galfame heeraan ala waan ta'eef manni marii federeeshinaa dhimma kana akka laaluu fi hanga murtii takka manni murtii federeeshinaa dabarsu gara lafa Oromootti babal'inni godhamu hundinuu akka uggurri irra kaayamu murtiin heera qabeessi heeruma Itoophiyaa amma jiru kana hordofe akka godhamu xalayaa addaa gara mana marii federeeshinaa galchuun ni danda'ama. Waan amma duubarra haasa'u kana malee wantoota biraa manneen murtii sadarkaa adda addaa jiran kan dhimma kana ilaaluuf aangoo qabanitti dhiyaachuu ni danda'ani. Kan hin boodarra kaase kun ammoo gara mana marii federeeshinaa wanta kan jechuu barbaada. Business as usual in hafe. Ammaan booda shuuraas ta'e dhiifama.
shuuraas ta'e wanni biraa nama dhaabuu hin dandeessu. Murtiin siyaasaa Taamiraat Laayineefaa jala deemanii haasa'uun barbaadu akkasitti yeroo chaartaraatii fi sanboota godhan sun hundi arran hojjetu. Kun beekamuu qaba. Kanuma. Ulfaadhu galatoomii atinki galmeelee birallee deebinee irraa soofna arraaf ka beetee hagana uummanni haa qayyabatu isanillee ka hormaannaa keessan galatoomaa yoo dhaabsa baay'ee qabattes carraa baay'ee siif hin kennaan gara kiyyaan gaafii fixadhe. Galatoomii obboleen keenya warra Harariitiif waayyoo isinirratti ta'e isin hin fudhanneen nu mudate. Waan nurratti ta'eef waan kana hin jaalatinaa. Bakka nurratti ta'u yoo isinirratti ta'e akka isin dhukkubsu naaf gala. Garuu madaa teenya tana akka nama jibbanna teessaniif akka nama isin balleessuuf wal ijaaree isinirratti deemu godhina. Haqaa miti wanni dalagamaa jiru. Nuti justice wanni nuti barbaanna haqa barbaanna nuti obboleeyyanii seenaa waliin qabna. Waliin kufnee waliin kaane hamaa fi torallee keessa nama biraa hunda caalaa waliin qabna. Isin hambaa warra gartee diin Islaam biyya Itoophiyaa keessatti gadhaabeeti. Seenaatu jira magaalaan Harar magaalaa seena qabeettiidha. Wanni holiest wanni places in Islam magaalaan Harar afuraffaa maal akkana jedhamtee dubbatamti after Makka Madinaa and Al-Aqsa Mosque. Waan seenas obbolummas ollummas kaamantiitis waa waliin share goonu hunda we value we respect akas goona seenaa waliin qabachaa turre keessatti illee waan gaarii waliin qabachaa turre ni beekna. Uummanni Hararii keessattuu uummata ollaa afran qalloo gosa alaa keessattuu abbaadha waliin hariiroo yeroo dheeraa qabachaa turan ni beekna seenaa gubbatti. Gara kaaniin nama uummata noolee waliin hamaa fi tolaa waan waliin dabarsine ni beekna. Kanaaf wanni kuni jibbanna keessanii miti mirga keenya gaafachuudha malee. Namni mirga fi dabarsee namaan kennu. Bakka teenya tana buutanii wanni taamaa jiru kun sirrii akka hin taane akka beeytan isin gaafanna. Kanuman ja'a. Galatoomii ilmaan ayyaa sagantaan addaa waa'ee beektee uummata keenya mootummaa naannoo Hararii keessa jiruu fi naannoo isii jiru miidhaan beektee ayatollaan irra gaggeessaa jiru kana gaabalii naangurra isan buufne yoo rabbiin fedhe sagantaa itti aantu irratti maqoota beektee majlisu shuuraadhaa fi ayatollaa kanallee beektee imaamata itti goonee torbaan dhufu amma yeroo biraatti wal agarra. Abbaa malkaasumaan galatoomfadhee haga qophii kana fakkaattuun wal agarrutti ayatollaadhaan hin bulluudhaan sagantaa keenya xumurannaa galatooma.